Assalamualaikum warra baddaleeqaa nus waan qooda keenyaan kun ol kaan eega. Kan akka biqilaa bishaan qabuu guddatan, kan akka ibsaa gaararraa bakka maraa mul'atan, kan diriiree bal'atu wanti duraan dhiphate, kan ifee mul'atu wanti duraan dhokate, waan qooda ofii yoo fidanii walitti, kan adeemuu danda'an kan yaadamu olitti jedheen qooda koon ka'e haa guddattu haa bichattu meera takbiiraan keessan akkamiin na simattu. Lakkii nan qoobsine irra naa deebi'aa mileen kan keessan garaa nan ciibsine. Utuu maqaa waamuun boonnuu siniin dhaadannee amilee waaqqattu hancooteef caccabsaa kan takkaa waaqanne. Ustaaz Muhammad Farajfaa utuu qabnu of biraa ishqiif gammachuu malee mukaa'uun eessa jira? Namni niimaa isaa wallaalee boonee taanaan dhibaa rabbiin burrusa balaatiin mataa nama dha'a. Akki taatee baraa namaan galuu bula dhibamaatu eeganii fayyaan du'e bula. Kan killee dhalu lukkuudha. Kan lukkuu dhalu killeedha. Ajaa'ibni rabbii kun kan himamee hin dhumnedha. Sababni boora'uu zabanaa miidhamaatti mul'atu furmaataan nu akka biyyaa rabbi sin dhokatu. Daandii rasuulaa saabaa maaliif akkas marare? Maaliif lafeedhaa cabee dhiigaan daangaa sarare? Balleessuuf kanaan maaf lolchiisee lole? Maaliif hangana baay'eetu tole? Citanii cichanii bulanii agabuu kan tiksaa turaniif kaffaltii qabu. Qabeenyi lubbuun maaf hin mararre jara kaleessaa yoon jedhe yoo jettan gaaffii fagaleessa deebiin tokko qofaadha iccitiin hiika isaati inni karaa rasuulaa akka ta'u isaati. Kanaaf itti dhiiganii ittillee cabanii daandii Nabi Muhammad qarrifaadhaan qabanii. Sun immoo alhamdulillah namni dharraatti daandii isaan saaqan hordofamaa jira kunoo amma irraatti. Walargaa ba'eessa obbolummaa ijaaru, walargaa ittiin seenaa hojjechuuf nu gargaaru, wallaggas qe'ee burqaan ilmii keessaa yaa'u, qe'ee dhaamsi rasuulaa itti mirkanaa'u. Akka ta'u abdanna rabbis nuuf haa taasisu warra isaa abdatu raamaan illee yaasisu. Badeen badu ireensaa namni keessa qajeelu namni minyaarka rabbii bare harka namaan qajeelu. Waan dhabe hin beeku kan waan qabu nu batin rabbii yaada kana isinirraa hin fudhatin. Yaadan malee fagaatan nyaatan malee jabaatan yoo natan jabaatu yoo jabaatan milkaa'u sammuun amanu malee funyaanni fuunfatee fixaan hin urgaa'u. Kaleessarraa baranii waan dagatan yaadachuun qoodi koo maal inni jedhanii of gaafachuun ta'uun dagatinaa abshaalummaa jabaa fuulduratti cimee itti fufuu qaba. Kuni waan dansaadha ammallee itti fufaa wanta winu hunduu kanuma keessa dhufa yoo rabbitti citan qaawwa diinii duniyaa isa namarraa cufa. Rabbiin meeshaa qaroomaan olii kan teeknikni isaa jabaa kan irraa nuti eeganii jalaan mancaasee deemu hedduu of harkaa qaba. Kan namni tolchuu hin dandeenye meeshaa ittiin qolatan kan bira hin gaamne ammamiyyuu qoratan. Waa meeqa qabaachuurra isaa walitti bu'anii homaa dhabuutu caala isaan nagaa ta'anii. Nama jaallatan dhabanii gaddaan yeroo ta'an ko'eessa kan jiru ilaalanii sabaruutu ba'eessa. Yoo of harkaa dhabaniis yaadi nama faca'e hubachuudha harki rabbii akka bal'aa ta'e. Madaa inni hin fayyifne hin jiru gonkuma kaleessa irraa boris ilkoon keenya rabbuma abdii irraa kunneen beeknu irraan kunnus takkuma furmaati ilkee yaaddoo daawwaan isaa kanuma. Dhumarratti waan dhiyeenya kana tasa dhibee hamaan wallaggi naannoo beegii miidhame horii namaan irratti garaarraa quuqamee na'uutiin sagaleef dagalee awwaasichaa ta'uutiin jarreen birmatee birmachiisuun qooda jabaa ba'e keessaa ustaaz Raayyaan akka tokko ta'e. Ustaaz Mubaarik Adam afaan kiyya ta'e kabajaaf jaalala guddaa awwaasichi qabuuf imaanaatti hin naagayi galatooma.